Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti milishoota piippiin reebichaa fi hidhaan maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu cimee itti fufe. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Walloo aanaa baatee baadiyyaa Onichaa guutummaa keessatti milishoonni bilxiginnaa fi qaamni farra riphee lolaa jechuun of waamu maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo fi eegumsa naannoo jedhuun heddumminaan kan bobbaafaman yoo ta'u, naamusa maleeyyiin murna piippii kunneenis Onichatti barjaa dharaan yakkanii hawaasa nagaa dararaa jiraachuun ibsame. Bifuma kanaanis Sadaasa 27/2025 aanaa baatee ganda Moommajjii irraa ergamtoonni piippii kunneen maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun jaarsa biyyaa maanguddoo Abduu Saayidii fi nama maqaan isaa Saayid Muddir jedhamu maqaa ilmaan keessantu bosona jiraa dafaa galchaa jedhuun ukkaamsanii qabuun mana hidhaa magaalaa baateetti darbatanii hiraarsaa akka jiran maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti jaarsoliin biyyaa gaafatamni ilmaan isaanii itti deebifamuun maqaa ilmaan keessan bosonaa fiddanii galchuu qabduun akka daa'imaatti garmalee reebamuun hidhaatti darbataman kun hawaasa gandichaa akka mufachiisu kan dubbatan yoo ta'u, jiraattonni kun wayita yaada isaanii ibsatanis akka waan ijoolleen isaanii gaafa bosona seentu abbaa fi haadhaan mari'attee seentee fakkeeffamee ittiin nama dararuuf hojjechaa jiru jedhu. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessaa dargaggoota humnaan ukkaamsuun gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuun ibsame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda warshaa qonnaa iddoo addaa magaalaa Nageellee jedhamu irraa gaafa Sadaasa 26/2025 dargaggoota hedduu ukkaamsuun gara dirree waraanaatti kan ergan yoo ta'u, dargaggoota ukkaamfaman keessaa muraasni maqaan nugee Wayyeessoo Badhaasoo Buttaa, Muktaar Galiitii, Kadir Ahmed Idoo, Miliyoon Tafarraa Boosat, Tamam Sheek Mahammad Xuulaa, Haji Hakiim Muhammad, Jaabir Saayidii fi Raamadan Nagaash kanneen jedhamanidha. Aanichuma ganda Hombaa jedhamu irraas Sadaasa 28/2025 dargaggoota humnaan ukkaamsanii magaalaa Abboomsaa keessatti walitti qabuun achirraa gara dirree waraanaatti ergaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Dargaggoota haala kanaan ukkaamfamanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan nugee Dachaasaa Alamuu, Shaabal Warquu, Haashim Bisuu, Ashannaa fi Fikiree, Diitaa Taayyee, Baalchoo Siyyuum, Daawud Jamaal, Gaaddisaa Asaffaa fi Kadir Hasan kanneen jedhamanidha. Dargaggoonni kunneen fedhii fi jaalala gara dirree waraanaa deemuu kan hin qabnedha. Hojii isaanii dalagatanii jiraachuu fi maatii isaanii gargaaruun kanneen jiratan ta'uu fi osoo maatiin faana bu'uu humna waraanaan ukkaamfamanii konkolaataatti fe'amuun akka deeman jiraattonni dabalataan himaniiru. Godina Bahaa Shaggarii fi Shaggar Sitii keessatti murni bilisiginnaa maqaa investimentiin weerara lafaa hammeessuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Bahaa Shaggarii fi Shaggar Sitii keessatti ilmaan Oromoo saamoo hojii dileessaa kan godhate murni bilisiginnaa maqaa investimentiin weerara lafa qonnaan bultootaa fi jiraattota magaalaa irratti hammeessaa jiraachuu jiraattonni aanaalee garaagaraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan kaleessa muddee 1/2025 irraa eegaluun aanaalee kanneen akka Boosat, Fantaallee, Adaamaa, Dugdaa, magaalaa Bishooftuu, Sabbataa, Galaanii fi kanneen biroo keessatti kaabinoonni piippii waajjira misooma baadiyaa fi magaalaa maqaa investimentii deeffachuun bakka buusa tokko malee uummata irraa lafa saamaa akka jiran jiraattonni ONM'tti himaniiru. Akkaatuma olitti eerameen aanaa Boosat ganda Saaraaf Araddaa keessatti lafa qonnaan bulaan irraa qotee jireenya isaa geggeessu kan obbo Guddataa Tafarii lafa hektaara walakkaa ga'u investimentiif barbaachisa ittiin jechuun beenyaa barbaachisu tokko osoo hin laatiniif lafuma irra qotee nyaatu kaabinee fi hidhattoonni bilisiginnaa waliin ta'uun dhorkanii akka dhuunfatanii jiranii fi itti fayyadamuuf gaafatullee itti dhaadachuun akka deebii laataniif jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru. Dabalataanis aanichuma ganda Nuuraa Eeraa magaalaa Boolee keessatti maqaa laftii investimentiif jedhuun akka waan hojii dhabdootaaf carraa hojii bananii fakkeessuun lafa jiraattotaa bakka isiniif bosona ittiin jechuun kaabinoonni aanaa Boosattii fi gandichaa kanneen akka Useen Faqoo, bulchaa gandichaa Usmaan Galatee, itti gaafatamaa paartii bilisiginnaa gandichaa kan ta'e Usmaan Sheek Mahammad, itti gaafatamaa buufata fayyaa Boolee Ramaadan Sheek Mahammad, bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Boolee Awwal Goobee Haaji Gannaa fi kanneen biroo hidhattoota sirnichaan waliif galuun lafa uummataa maqaa misooma jechuun ofiif dhuunfatanii dhaabbata dhuunfaa naannoo isaaniitti argamu kanneen akka Maadirook lafa ilmaan Oromoo saamaa turetti gurgurachaa akka jiran keessa beektonni addeessaniiru. Weerarri lafaa kun kutaalee Oromiyaa cufa magaalaawwan xixiqqaa fi gurguddaa keessatti jabaatee itti fufee kan jiru yoo ta'u, hedduun isaanii namootuma bara IPRDF waggaa 27 guutuu lafatanii achisiisaa turan amma immoo murna bilisiginnaa waliin saamicha ulfaataa uummatarraan kan ga'aa jiranidha. Barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa damee Afaan Oromoo waggaa 3ffaa irratti dhiibbaan adda
adda addaa geggeeffamaa jiraachuun ifoome. Jaalirbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa gaafa 3/9/2025 irraa eegalee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaatti dhiibbaan ilaalcha barattoota barnoota muummee afaan Oromoo waggaa 3ffaa baratan irratti geggeeffamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka barattootni kun jedhanitti dhiibbaan kun barattoonni barnoota afaan Oromoo baratan qomee yookaan tiishartii waloon hojjechiifachuu hordofee kan ka'e oggaa ta'u barruun dhiibbaa kana fides qomee sana gubbaa irratti qubeen afaan Oromoo quba keenya kan jedhu ture. Sababa jechoota kana fayyadaman qofaaf murna Oromummaa hadheeffatuun dhiibbaan akka waan nuti siyaasa biraa geggeessuuf deemnutti hordofamnee nu irra ga'aa jira jedhu. Sanbata darbe 3/9/2025 irraa eegalee barattoonni uffannaa sana uffatan martuu addatti fo'amuun ID kaardii, miil kaardii fi bilbiloota harkaa isaanii humnoonni waraanaa fi poolisiin federaalaa ajaja hooggansa moorichaan akka harkaa funaanan barattoonni haala nageenyaa isaaniif jecha maqaan isaanii akka heeramu hin feene dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Gariin barattootaa ammoo dhoksaan mooricha keessaa ukkaanfamanii baafamaa jiraachuu fi eessaa akka geeffaman kan hin beekamin jiran oggaa ta'u haalli nageenya barattootaa kanneenis yaaddessaa akka ta'e barattoonni odeessanuuf qoodan ifoomsaniiru. Kana malees guyyoota lamaa oliif barattoonni kunneen nyaata dhorkamanii akka jiran himuun dhiibbaan mooraa Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoota Oromoo irratti maqaa ilaalcha mootummaa PP mormuu calaqqisiisaa jirtuun qaqqabaa jiru yaaddessaa ta'uu dabala. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti loltoonni Impaayiratti nama nagaa tokko ajjeesanii dargaggoo tokkos hidhuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalamansiis kaayyoo. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Sambarroo Dagaagaa iddoo addaa Sambarroo jedhamu keessaa ergamtoonni faashistii PP tiksuuf goleewwan Oromiyaa hunda keessatti hawaasa dararaa oolan loltoonni Abiy Ahmed dargaggoo maqaan isaa Kormee Abbishuu jedhamu amajjii 27 2025 manaa qabuun mana hidhaa keessaa guyyaa tokko bulchanii 3/28/2025 mana hidhaa irraa baasuun ganda Tuffaa geessanii rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Uummata nagaa mana isaatti qabanii ajjeesanii soorata bineensaaf gochuun gootummaa kan isaanitti fakkaatu tiksitoonni barcuma Abiy dargaggoo kana erga ajjeesanii booda haroo Langaanoo keessatti darbatanii deemuun guyyaa 2 booda jechuun gaafa 30 odeessa argameen maatiin reeffa isaa bishaan keessaa fudhachuun akka awwaalan jiraattonni dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees aanichuma magaalaa Golaa Duwwaa tokko keessa loltoonni kunneen dargaggoo maqaan isaa Gammachuu Woshoo jedhamu yakka tokko malee hidhuun reebicha hamaa irratti raawwataniin miidhaan qaamaa jabaan irra ga'e akka jiru jiraattonni dabalataan ONM'if ifoomsaniiru. Namoonni kunneen yakka dalagan qabaataniif osoo hin taane sababa Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaaniif yakkamanii akka ajjeefamanii fi hidhaman gabaasaan nu qaqqabeenii addeessa. Godina Matakkal bulchiinsa magaalaa Gaalessaatti hawaasa Oromoo irratti hidhaa fi dararaan hammaachuun himame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Matakkal bulchiinsa magaalaa Gaalessaatti waraanni fedhii fi dantaa murna tokko qofa eeguuf socho'an waraanni biltsiginnaa ilmaan Oromoo irratti hidhaa saamichaa fi dararaa hammeessanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma kanaanis gaafa 3/26/2025 namoota maqaan isaanii Tasfaayee Suyyum, Alaaminee Baabbee fi kanneen biroo hedduu qabanii reebicha haalaan jabaa ta'e irraan gahuun magaalichatti yeroo fiduun gaafa 3/29/2025 ammoo gara bulchiinsa godina Matakkal geessuun akka hidhan dabaluun ibsaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen maqaa shakkii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun akka qabanis odeessi gamasii nu qaqqabe kan ibsu oggaa ta'u garuu namoonni kunneen tuttuqqaa siyaasaa keessas qooda akka hin qabne itti dabaluun ibsaniiru. Keessattuu uummanni Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan waggootan hedduuf Oromummaa isaaniin dhiibamuun aarsaa guddaa kaffalaa har'a kan ga'e yoo ta'u warri ilmaan Oromoo ukkaamsuu aadaa godhatan hidhaa hanga ajjeechatti irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Lixa Wallaggaa aanaa Begiitti waraanni faashistii PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaafamuun uummata gidirsaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbilisee Sabaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Begii gandoota baadiyyaatti torban kana duulli sakattaa woboo jedhu qindeeffamee loltoota faashistii PP'n raawwatamaa kan jiru oggaa ta'u sochii taasifamaa jiru keessatti uummatni nagaan miidhaa jabaaf saaxilamaa akka jiru jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru.
hololaa fi miidhaa hawaasa nagaa malee lola qaama isa ilaallatu kan hin dandeenye hidhattoonni PP dirqama fudhatanii bobbaafaman of cinatti dhiisuun gara uummata nagaatti ol deebi'anii gochaawwan farra namoomaa garaagaraa raawwachaa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti eeruu dharaa qabatanii manneen qonnaan bultootaa irra loltoonni adeemaa jiran kunneen gochaawwan saamicha lukkuu irraa eegalee hanga loowwaniitti fuuchuu, maallaqa gaafachuu, dargaggoota jumlaan qabuun mooraa waraanaatti geessanii hidhuu fi gudeeddaa shamarraniif hawwan irratti geggeessaa akka jiranis itti dabaluun addeessaniiru. Kana malees sochii taasisan kana milkaa'aa fakkeessanii fuula miidiyaa gubbaatti baasuuf maatii qabsaa'otaa fi sabboontota irratti xiyyeeffachuun qabanii miseensota waraana bilisummaa Oromoo qabne jedhaniis hololaa fi burjaajii siyaasaa adeemsisaa akka jiranis itti dabaluun ibsaniiru. Godina Walloo aanaa baateetti caasaaleen bilisiginnaa mana yaalaa irraa qorichoota dhorkuun tajaajila akka hin kennine taasisanii hawaasni dhukkubaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti lukiileen bilisiginnaa manneen yaalaa Onichaa keessatti argaman kan lakkoofsaan 4 ol ta'an kanneen akka Gaariroo, Malkaa Loogoo, Nagoo fi Eelaa irraa qorichoota kutuun qoricha dura mana yaalichaa keessa turenis hawaasni akka hin wallaalamne tajaajila kennu asiin booda dhaabaa jechuun ergamtoonni maafiyaa PP kun ogeessota fayyaa akeekkachiisuun akka hawaasaaf tajaajilli hin kennamne dhorkuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sababni gareen hattoota murna gabroonfataa bilisiginnaa kun Onichatti hawaasni mana yaalaa deemee akka hin tajaajilamnee fi qorichi mana yaalaa akka hin seenne dhorkaniifis maqaa uummanni aanaa baatee keessattuu kan baadiyaa qaama nageenyaa keenya waliin ta'e nu tumsaa fi waraana bilisummaa Oromoo nu waliin lolaa hin jiru waraana bilisummaa Oromoof da'oo ta'anii tumsuun akka caasaan keenya diigamu gochaa jiru ittiin jechuun uummata siyaasaa dhaaba kamuu irraa walaba ta'anii jiraatan qorichoota irraa kutanii lubbuu hawaasa qulqulluutiin daldalaa fi qoosaa jiraachuu jiraattonni Onichaa miira gaddaan ONM'tti himaniiru. Murni badiif foolachaa jiru bilisiginnaan fayyaan dhala namaaf bu'uura waan hundaa ta'u osoo beeku uummata Oromoo ajjechaa jumlaa fi siyaasa isaa dulloomaa fi kufaateen mo'achuu wayita dadhabu qorichoota mana yaalaa uummata irraa kutuun akka uummanni dhukkuboota salphaa ta'aniinuu yoo qabaman yaala argatanii hin fayyine tajaajila mana yaalaa dhorkachuun dhibeef akka saaxilaman taasisaa jira. Sirni maqaaf impaarettiin bulcha ofiin jedhu PP'n uummata fayya qabeessa taasisuuf wantoota barbaachisan mara guutee hawaasaaf qorichoota dhiyeessuu fi otoo qabu faallaa isaa ammoo dhibdee siyaasaa maqaa da'oo godhachuun maatii qabsaa'otaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootu isin keessa socho'a jedhuun hawaasa Oromoo goolaa kan jiru ta'uun ni beekama. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa shakkamaa yakka waraanaa Liibiyaa to'annoo jala oolchuu ibse. Guutuun gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa ICC'n nama bara 2015 hanga 2020 gidduutti Liibiyaa keessatti yakka dhala namaa fi yakka waraanaa raawwate jedhamuun barbaadamaa ture Khalid Mohammad Ali El-Hishirii to'annaa jala oolcheera jedheera. El-Hishiriin mana murtii Neezerlaand Heeg keessatti argamutti wiixata kaleessaa aangawoota Jaarmaniin to'annaa jala ooluuf harka kennate. Obbo El-Hishiriin qondaaltota olaanoo mana sirreessaa Mitigaan kan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yeroo dheeraaf itti hidhaman keessaa tokko akka ture jechuun ICC'n ibsa kenneen beeksiseera. Gocha kana kallattiin ofumaan raawwachuu, yakka dhala namaa irratti ajajuu yookaan to'achuu fi yakka waraanaa ajjechaa, dararaa, gudeeddii fi miidhaa saalaa dabalatee Liibiyaa keessatti guraandhala bara 2015 hanga jalqaba bara 2020tti raawwatame jedhame raawwachuu isaatiin shakkamaa jedha manni murtii kun. ICC'n gaaffii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNSC irraa dhiyaate hordofuun bitootessa bara 2011 irraa eegalee yakka dhala namaa irratti raawwatamee fi yakka waraanaa Liibiyaa keessatti raawwatame jedhame qorachaa turuu Aljaziiraan gabaaseera. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa diina haleeluu beeksise. Reeffi gachanii uummata Oromoo waboon zoonii kibba Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Honqolloo Waabee magaalaa Macciituu jedhamtu keessatti gaafa sadaasa 30 2025 halkan mooraa qubsuma isheen tolfattee irraa bobba'uun hawaasa hiraarsaa jirtutti marsuun tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen du'aa fi maduun adabuun diina guutummaatti mooricha keessa ari'ee baasuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii waboon eegdota barcuma Abiy Ahmed irratti fudhatu cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.